ማለፍ ቋንቋ የሰው መግባቢያ መሳሪያ ነው ጀራ ወራ ማሪ ቋንቋ የሰው መግባቢያ መሳሪያ ነው ያለ አባን ሜሻ ወልቁነምቲ ኢልማናማቲ ይራል ዋንጋ ያተው ምን ገባ አንተ ደገ ዶክተር አስሊ ኑቲሞ ኢብሳራ ማል ጃለን ቤት አላል ሰቦና ታከጂ ጃለ ኢብሳጂ ጫላ ኦሮ ቲቪ ጫላ ዱሬ ከና አማርኛ ሳኒ ተቆንድ ተለሉት አማሪ ፊ ባሬዳን ከጃለ ኢብሳጂ ሰቦና አማርኛ ከሰ ካንጀማ ነመጥላ ቤታ ወይ ተከይሳቡ ሜ ተከጂ ሰቦና ያ ዱበዳ ነመጥልቶ ነሱ nama ko falchis ani gaafa geema kiyyaatu jaalibsaatu na bule iso amaranya me namni nama rambeene na dubai maal jettani yaani guyyaa geema kiyyaatu bule wallahi dhaggeeffat amaranya dhiyoota naamsaaji amaranya maal jette akkuma keenyatti harargeen tun amaranya man beeynu wallahi buleeso kulleen dhugaa isaa wayya asirratti ammallee waan tokko dubbachuu barbaada waan ustaaz Muhammad Bayaan sani asli ayyamta maal ta'e ustaaz Muhammad Bayaan geemii walirra qabannee turre naaf inni hay geemii qabattee mallee geemii qaban boru ammallee Malamma keetiin dubbachuu barbaadare ana Muhammad Bayaan hiriyaadha saahiba salama takka ana faalla Muhammad Bayaan dubbatu argite jireenyuma keessatti dogoggoreetu sanumaa fi siin jedhe anuu bari waa'ee geemaa sanarratti dubbachuu barbaadeeti anis eeshi asirratti isinummaan namuraa waan ani mucaa jookar sanii wajjin osoo haasa'u jiruuti Oromoodha deeggartamoo Amaara Itoophiyaa deeggartennaan Oromoodhaan jeen egaa Oromoo taate akka Oromoon na wajji qabadhu jeelaa guyyuma sadiitti geema guyyaa sadiitti immoo aboo Oromoon sodaan qabdu hayyee guyyaa sadeeniin wajjin qabadhaa siin jeetiin qabadhu saanee forofaayiila tolfannee fidenne amma miira keessaan jira ta'u ustaaz Muhammad Bayaan tan irraanfadhe geema mucaa wajjin qabadhee forofaayiila tolfannee fidadhee gakkannee forofaayiila godhadhe qabdu ati kuban miira keessaan jira ni dagadden miira keessaan jira irraanfadheewu hoggaan forofaayiila mucaa wajjin tolchee gaammaa guyyaan kun guyyaa sabti guyyaa alagaati guyyaa sanii irraan beeku ድሮ ሳይሆን ሌላ ስልክ አልገባ ስልክ አለ ያንተ ስልክ waa'ee geema saniitti irratti dhageeffadhu waasliin nama hojjaasaa jira dhageeffadhu dhugaara bidbu aboo nama tiktookii jala walaa ta'e amma akkana goona qalbiin isin dhageeffataa raasaya an akka yaada kiyyaatti waa'ee geema laalaasni osoo haasaatti seenetti wayiin sisirreessa akka waa'ee geema waan boyan san irratti jaalibsaan guyyaa waa dubbii waliin laagasanii galgala dhufee na gaafate eegala irraa bee na dawwalee na gaafate sama amma bayan geemii yoom qabaa naan jee geemii maarra qabataan jeen ani hin beeku ni waa'uma takkaa hin beeku naan jee si galtee na dawwalee jechuudha yeroo san akkanni ta'e hin beeku addakshiin inni keessa seen hin beeku amma gaa waan addasiisuus irraa dhaabbatus asuma irratti maama bayaanatti illee sheer godhaa dhufu asitti haasoo naasli akkuma karaa raadiyoo beesanitti asis deebuu mala. Abo shaadaani qabata taraa tanaas. Sinnaa jettaniin godha gaan. Ini silkee limisi. Yaa. Akka follow na godha. Kadhaa follow dawanurraa balleessa. Follow godha jee kamu jaamaa sodaata wayi. Follow godha maamilli mana kana keessa jiru hunda follow godha. Yoo deemaa sodaata. Abo Muhammad Bayaan maal filatanii miti ibsaa itti haa dabarsu. Ibsaan haaraa dhaabbatu. Hello. Jaalibsaa kanaas irraa dhaabbatu. Yoo. Jaalibsaa irraa dhaabbatu kanaas maama Bayaan. Ummata wajji mari'annaa qoyne jaala. Maamilli. warri jaalibsaa na dhaabbatu yoo ta'u tokko tuqame family an jaalibsaa irraa dabarsu wayya malee waan biraa waan jedhu qabu yaa ustaad irraa dhaabbatu Abrahaam Bolashaanii jedhe boo gurbaa isa kutte murtiin si kennamte jaalibsaa maal jettaati jaalibsaan irraa dhaabbatu asliinis Familiin kun ada batu yang hiri-hiri. Abo nama Sheikha. Ini Zaira ada batu tinggi mama bayan. Nama Sheikha kata Tauhid difumu.
የአንተ ሁሉ ነገር ቁልፍ ነው። ዳሌ ጃሌብ ሳደገ አቲማ ወይታ መነ በንቴ አሶይተኒስ ነሞተ ኩማንተኒን ዱፌ ስላላ ሰገንታ ዱራን ቀብጡለ ጅጅረዴትን ላይ እንጅራ ጀቴ ጅጅረቹን ደንደ ይሰማት ሰቦን አከሲ ምቲ አማ ኡስታኒ ሱኒ አንገስ ተከበ ከዶ ሰገሌን ሳ ዋችን ፈጋቱ ዮሞ ገርቴ ኢብሱማን ኢራችሲ ከ በሬዱ ፈካቲ ከመተ ጃሌብሳ hayyee rakkoon qabdu meeti qomuutiin haa qabadha asliileen dalagara jira inni dubbadha rakkoon እዚህ qabdu ጋር ነው የሚያስገባው። go ahead እሺ ummata kiyya namni kuma sadii fi dhibbata kaan as jirtu kuni sababni ani geema kana itti tolche sababaa Ustaaz Muhammad Bayaan maallaqa kafaleen maallaqa baasee Ustaaz Muhammad Bayaan irratti geema kana tolche geemni nan qabaddees hin jiru Ustaaz Muhammad Bayaan namni sagalee ta'u hin jiru namni sagalee waraabuus hin jiru namni hanga ammatti sagalee takka ta'eef hin jiru waan isin arrabsitaniif Ustaaz Muhammad Bayaan irra geema kana qabee akka namni miira keessa galee Ustaaz Muhammad Bayaaniif sagalee ta'uuf sagalee ta'ee haala kanaan malee Ustaaz Muhammad Bayaan namni narra jaalatu hin jiru namni narraas kabaju hin jiru kanaaf waan kana godheef wal mari'annee wajjiin dubbannee waan kana godhe jaalala ustaadaatiif kana godhe malee guyyaa sadii namni geemii qabatu hin jiru ustaaz irrattis geemii qaban akkas nama keenya fayyadutti hin jira malee miidhutti hin jiru akkuma mubaarakis fayyade isaas fayyade wanni kun karaan kun fuuldurattis itti fufa kanuma wanni biraa tokko hin jiru abibi my goodness this guy is you smart man dugara biti smart akka jabati toftan jijjiramte jirti toftuma midatu jijjirame jirama danubat sabo jara kenya kama kama Abbala labba kamatu jira ni beita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Buna bane welcome. Lal abba kamatu jira ni beita amma. Idia kana beita. aye Abba ela lal. sagaleen kee jedhame waa tokko dubbadha saboon adiifame. Aye dubbadhu. Galatoomaadha. Jaalibsaa gaafa inni forfaalii kana tolchulleeni osoo inni nutti himin hundi beeyna guyyaa kaleessa ajandaa akkasii sanis fide waa'ee mubaaraka irratti illee namni keenya yeroo har'aa kana yoo ati waan gaarii dubbatte yoo ati karaa gaariidhaan nama yaamte namni dhufee waan san sirraan dhaga'u kallattii sanii namoo waan dansaadha namni keenya akka wal hubatu akka walii dhaga'u akka wal jala deemu gochuun Muhammad Bayaanii fi inni gaafa Muhammad Bayaaniidhaa keessa jirullee namni wajjin hedduu miidiyaa kanarraa cinqamaa ture isa akka inni miidhaa isaatiif hin goone ni beekna ammoo namni keessa darbitanii waa namaan jettan osoo hubanne of eeguun barbaachisa. Miidiyaadha wanti kun miidiyaan kallattii itti fayyadaman karaa ittiin nama yaamantu jira. Ati illee asumaan galatoomii mallaqa baasee teema fakkeenyaaf profaayiliin akkasitti hojjetaman jiru yoo xiqqaatte doolaara 100 baasanii waan kana tolchan. Kana godhee mallaqa baasee obboleessi kiyya dhagayeeffamu. Olgalchi jaalibsaa mul'ira yoo qabatte. Mama Bayaan olgalchi deema isaa beeksisa. Kanaafuu asumaaniin galatooma Muhammad Bayaan fooloo godhaadha. Guyyaan taphni isaallee boru natti fakkaatte. Warra asirra jiranillee fooloo godhaadha. Ya, osirsan Muhammad Bayaan yoo jala kana jiraate. asli mau Bayaan dhufe በቃ እንገናኛለን። Abo TikTok nama tu di dede bisevi. Kalau tu minanjira. Atau itu nanti iitan. Galaton. Mama Bayaan olgalchi ma. Wali TikTok kesan idin jala aku batas manu fidet aku nama tu itu nanti dah. Wali iitan TikTok miliyan lama kabu dede bise. Kena migar. kiyyamaan deebisin kiyya Abo kun kurban alkani guyyaa ishee kota arab sandee binuun an jette chaayinoon eenyuun galcha wanni Muhammad Bayaan eenyuun galchi jettan Mama Ustaaz Bayaan. Muhammad Bayaan Mama Bayaan. mee diree haadha faatee hojiin geemi taphatan turre ililli tuqu jedhiin sheetichi waa fuudhuu malee waan kennu kun waa kanne waa kalootaa kanne Haji deemu deemtaa sheetichan. Sheetichan haji deemtaa. Du'aa kun. aboo ililli kenne akkasi argu yookiin lakko tokko baay'ee si barreessa kalootaa baan kan Kofiyaa kan jenni jeeyin kofiyaa. laa ililli ma ililli arguufi bar arguuf mimbarii ta'e eebisaan nama kan hunda keessan argaa geema taphataa jira jedhaniiu Eeysa. asira maa barreessu kunoo As jalan dhufne reefu taa'anii konkanti bareessu asi. Injiru yaa sun feki dabar feki ka dhugaatii miti sun maqaa dhugaatii Yaa. darbe Jira kofiyaa kan jira. akkatti waa darbi
Assalamualaikum warahmatullahi Amo wabarakatuh. ye ka congratulations baga gammadde walumalee nagara Waalaikum salam. gammachuu ko comment yoo jalatti ibsanne abbaa ilmaa. Amin amin akkam isin. Maa mataa buufta namni geemii qabu mataa buusa. Gurbaa si bira jiru kanaatiif na aarseer. Erga Jaalimsaa Geemarra qabatee haasee bara. anatti dhaadhaa. Maal taate? Laa ni jaalibsaa kana hin beektan yeroo ajandaan kiyya keessa namni dura jalqabee deemee mana baratee luf jee akka nama gartee nama waa toluutitti ajandaa gartee namarraa haasa'u isa ni beektanii. Aboo dhiisimee waan jaalimsaan barna ijoollee tiktokii kana godhe milis Oromoon kuni hayyee. Geema qabatu argu yeroon argu ta'uutan dabalee miisenjeraan. Hoggan miisenjeraan dabaluuf aboo boleessoo maalaan si godhee haati geema kootu irratti qabatu. Dhiyootan akka nama hookaa'u gartee na jaalatu hookaa'u gartee naaf yaadu kootti geema naabeessi isuufi waa hedduu itti haase achirratti yoo aariin ati natti qabaatte yoo abdii dadartaate qofa kana nan sitti dubbadhe immoo isa namaaf Maqaa namaa asitti meeshiin hin godhin abannaa taachuu. Saalfannaan. achirratti bulookin nama godhe maal yoo gootee jaani gaafadha lammaffaa ani geema ji'a lama duran qabadhe asli ani jaalibsaan nallee hin taphachiisu kan na taphachiisu Oromoodha waan ta'eef akkas. Jaalimsaalleen dura Amaara ta'e reef shiyaadaa qabachiifne deebine si taphachiisan illee amma Oromootti deebi'e. Akkam? Amma Oromoo ta'e inni illee Amaara ta'e Kaleen ture shaadaa Oromoo. maan qabdi jiree maama asli kaleen bira oole maama bayaan akkam shaadaan deebisini. Eessa oole? Maama bayaan hojii oole bara amlaa keessan hin dhageenye malee. Eessa Hojii oole? oole. Amma geemiin kee boru sheeka. Giftaroonni kee qophaa'aniire. Qophaa'anii ani ittuma hima dhagaa Dooktor Asliitti hima dhagaa. Jaalibsaan immoo geemuma isaa ho'isuu fi alleenca qopheesse fiira wanti jabana kanaa faallaa ta'ee malee anammeenna sheeka kennaa hin qabu jedhaara. Maal jettati waan kanatti? Eenyuun? Jaalibsaan. Soba jedhe. Ani geemuma isaa ho'isuuf irratti qabadhe malee geemii dhugaa saniimi haa namni miira keessa isaa galuu fi isumaa guyyaa isaa bareechuufi jedha. Salaata kuteessu. Suduutu jira gosa. Allahu akbar jaati. Suduutu jira bara. Immoo inni yoo fedhe waan akkana waan gammachuu tanuu dhagaye bara. Beekan dhugaa edda du'aayii godhaa buleeti yaa rabbi geema ibsaa sanarraa dabarsichaa du'aayii godhaa bulee du'aayii sirri itti qabbalameef ni taqabbalamteef. Maama bayaan kana salaata miidiyaarraa kana barre. Anuyyuu waan si kakadhu ibsaan naa dabalee tiktokii naa birreessi jedhee hin sobulee xixiqqoo keessaa qaba yaa boo ittiin qamaa keessaa baafadhee jennaan maama bayaanii kennuu reena dhooggate $57 keessaa qaba dhiyoo kana turre osoo Amaara hin ta'in dura. Eenyuun? Ibsaan. Isaa jaa. Naa dabalee tiktokii osoo sirreessuu fi $50 keessaa argee keessaa baafadhee ittiin qabamu ibsaa kenna jennaan maammadii kennuu edaan aan jedhe maama bayaanii. Yaaboo warri humni sadii kunas jira. Osoo ati maama bayaan Wallahi akkana kun sobaa miti dhuguma osoo Oromoo fi achi milliki galee Oromoon rabsin dura torbaan geenne akkas naan jedhe. Lafa jala itti qophaa'e jechuudha. laa jaalibsaan miskiina amma fakkeenya laala amma asli imma waan tokko laala waan hawaasni kun namaan hubannee tokko jira. Waan nama afaanii bahu kana laala malee taalentii namni qabu kana nama hordofu uummanni kun si galtee irra guddaa afaan kana nama laala. Amma jaalibsaan kun miskiina waan kiishaa qabullee sirraachi hin kaatu nama isaatillee hin jibbu Oromootanillee hin jibbu ajandaa miidiyaa qofa malee amma uummanni waan si afaanii bahu kana qofa laala malee waan ajandaa miidiyaa kanaas hin baran hin galuuf wooma si afaanii bahu kana yoo ati
waan takkatti saayitii qabattee waan kana uumte kalaas namni san bada. Kanaaf maamma bayaan jaalibsaan gaafa hidhaa jirus aarsaa rakkafalaa ture ammallee isin dhaggeeffadha. Hawaasni miidiyaa kuni maamma bayaan geema qabaanii beekanas dhaggeeffadhu. Maamma bayaanii ajandaa jaalibsaan kaase kana duratti namni tokko piroofaayila godhatee viidiyoo takka dalageef ni jira asli. Feemasarraa hanga fasaamitti jechuudha. Amma jaalibsaa badii qaba moo isaan hime? Maaliif maamma bayaan ol hin qaqqabin? Maaliif maamma bayaan piroofaayila hin godhatin? Maaliif maamma bayaanii viidiyoo hin dalagin? Akkuma geemaroota Borsaa meeqatti geemni kee? Sa'aatii afuritti. Yaa boo sheektichi kun yoo mo'ame akka Oromootti akka sheekotiitti akka Islaamaatti salphannaa hundi keessa warri giiftii bitachuu dandeettan bira dhaabbadhaa takkitti matan abbaa ilmaati. Hundi keessa waan dandeettaniin bira dhaabbadhaa. Amma yoo ati boru leenca kana Oromoon sitti guurte boroo sheekonni birallee dhuftee geemii beellamattee ayyiri nutti qabdiire. Yaa boo sababaa geema kanaatiin taamalee asirrii laawunaa barayaayi. Ati maal dibbataa biyyaa? Garuu ramadaana dhumaadhiis ati taphattee keessee ramadaana dhumaa namni hin dagataa baasii tokko sooma kana keessa. Qophoofteeree akka miidhimaa homaa qopheeffattee. Beeyta. Wallaahi karabbiin kun natti argu ammarannoo jechuun geema kanallee jaaladhu miti waan ta'eef yoo rabbiin lakki yoo as keessatti waa naa qoode achi tiktoo kanarraa karatti achi deebi'ee bakka duraanitti bakka quraana qara'u quraanni kun ofii mataa kiyyaa fuuraan hadaa beeyta. Daawwaa fa'aa godhu. Daawwaa fa'aa godhu wallaahi murannoo kanan yaadda seenaa badii diyyattaan kaleessaasa waan fokkottuu san dhaamsee waan khayriidhaan baay'isu lammaffaa abbaa intalaati abbaa obiraati bakka ejjetu bakka ejjetuun hin taane ejjetu irratti murteeffatu jechuu barbaadeet. Rabbi irratti haa oolchu rabbi si haa milkeessu. Ammoo rabbi rizqii baay'ee qabasitti haa kennu rizqiin isa bira bal'oo. Ammoo asitti Oromoo. Maamma bayaan amma gaafa makka dhuftee zamzama san dhugdee kaabaan dhaabde. Ayee dubbata. Duraan duraa mee amma manni isaa guddalleen irraa gubateeti. Uummanni namni kuma sadii fi dhibbaa afran kun warri fooloo irraa hin qabne fooluma godhaati ittuma dabalama. Warri waa kanuu hin dandeenye taaftaafama godhaniifi. Kanumaa barta dura. Hundi keessan fooloo godhaati itti dabalama. Oromummaan kanuma. Yaa hundi keessan fooloo godha. Akaantii kana. Waan amma dhokaras maamma bayaate. Timadhu uummanni si as jala jiru kun. Asliillee yoo geemii tattaphachuu fedhu taate irraa gadduun Tidhamadhu uummatatti. Du'aa illee rabbiin barana waa lamaan kanaan naa ta'u deema natti fakkaata. Yaa Dooktor Asli. Rabbiin kun ofee kunoo kasila hoggaa namni ilmoo namaa hoggaa argee nama ilmoo dhungatu hoggaa arga beeyta takka gammachuun akka gadda gammadee takka rabbiin na hin argisiifne beeyte. Rabbiin intalas natti arjoomee asinis bakka gaarii san na dhaabee zambiitii hunda narraa dhufee akka tasgabbii fi imaana fi barsiisuu irratti naaf kennu bakka shakkii takka hin goone jechuudha. Shakkii takka akkuma kanaan na gammachiis gammachuun xiyyatti dhufti jeetan wallaahi edafaadha eda bakka tiktooka hin seenne. Eda akka jaa'ibaatti rabbi haadhachaa bula nama fakkeenyaaf giiftaroota kana baay'inaan itti dameetillee beekuu ittan himadhe keessumaan itti madde. Yaa ammoo miyyoo yeroo wajjaa sanu miyyoon baay'eetti nama qopheeffattee qabdi. Hin beektagaa warra gartee olii kun akka walirra caaluu jira waan ta'eef achirratti ani nama keessaan haasawee yookaan itti mariifadhu qabaatu baadhus Oromoo waan abdaddeef Oromoo ni moota malee immoo amtu jeetan abdii rabbirra haayyadhan. Kana waan ta'eef inshaallah akka kanallee na cina dhaabbattanii akka mo'adhee asirraa ani jaaladheetillee namoota hedduu jirati geemiin kun maara daaraa
minaaminii kaja'u jira. Amma fakkeenyaaf namni akaantii keessaan si gargaara jirra wanni giggeema kana jedhuu danda'e wanni namni walitti sidee darbu kun waa xiqqillee taate waasinii keessa harkuma namarraa guyyuu harka namaa kadhataa ooltee rakkina namatti mataa oolurra hojii mataa dhuunfaa keetii haa ta'u waan ittiin gartee ittiin jettu yoo ofatte irra wayyaadha. Jechuun geema kana qabattee Oromootiyaa hadaraa geema kan irratti hadaraa kana cinaa dhaabbattanii manuma hulaa tokko qofa jaartidhaa irraa tolchee fi gara umraadhaatti deemaaf bilis hadaraa amma akkanatti yoo dhiisee gara umraadhaatti rakkoodha waan ta'eef manuma hulaa tokko kan qorqorroo irraa fayyadee huluma tokko bicha irraa gartee huluma tokko itti qadaadee itti galchee umraa deema waan ta'eef hadaraa geema kan irratti na cinaa dhaabbadhaadhaan dhaamsa isinitti dhaammata. Akka obboleessa keessan akka obbolummaadhaatitti isin jechuu barbaadeeti ulfaadhaa Dr. Asli. Thank you galatoma ulfaadhaa dhageettaniirtu dhugatti gara nama nyaata ka abbaa ilmooti jaartiin araasidhaa ciisaa jirti. I think dogoggoruu yoo baadhe warra soddaa jirti. Imillee mootu paaspoortii uumama babbaafataara umraa deemuu fi ramadaana kana keessa jechuudha. Kanaafi jaartii isaa jaalatu tana mana warraatti galchee mana kiraa keessa akka ta'e tun barbaadu kilaasima tokkollee taatu sirreeffadhee deemuu barbaadaa isin jedhe hamileedha wanni kun isin galee hundumti keessan warri giiftii kennuu dandeettan bakka hin taanettuu kennitanii ilma ofii keessatti haa guddifatu duraanillee guddama taatanii fi waan dandeettaniin boru galgala bira dhaabbadha akkama dhugaa jechuun bira dhaabbadha hundumti keessan waan dandeettaniin bira dhaabbadha. Dhabdi tun baddu hiyyummaan akkan taane nama gooti wallaahi waa harkaa dhabni bakka malee si dhaabdi beekaa wallaalaa gooti bareedaa fokkifti sagalee kee awwaalti bakka malee si dhaabdi isinii galee miti. Kanaaf hundi keessan waan dandeettaniin bira dhaabbadhaa boru galgala isiniin jechuudhumaa fi thank you so much warra dhuftanii yaada kennatan hundi keessanuu yoo dalagaa qabaatan karaa dalagaa keessanii osoo deemtanii yoo dalagaan qabaanne mootuu osoo deemtanii mana banattanii warra rabsanillee bareeda hedduu warra sirri jiru feemasoota zabanaatiin fakkaate warra wal arrasu kana kanuma deemit ture. Yaa galatoomee asli kana Maamma Bayaan kan amma waa'ee bakka jaalibsaa tanaas hawaasni isiniif ibsee jira. Maamma Bayaan yoo jaalattan jaalibsa